afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin haala salphaa ta'een according to jechuun maal jechuu isinitti fakkaate? Akka waan isiniin jedhu immoo akka ibsa nama tokkootti yookaan immoo yaada nama tokkootti jechuudhaaf itti fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf according to the new yookaan immoo akkaataa oduutitti akkaataa Tolosaan jedhetti according to Tolosaa according to the jenneetoo waanuma barbaanne gashuu dandeenya jechuudha. According to jechuun akka jechuudha. Fakkeenyaan yoo ilaalle more ifa isinii ta'a. According to the news, it will rain tomorrow jedha. According to the news, it will rain tomorrow. Akka oduutti boru ni rooba. Akka oduutitti yoo ta'e jechuudha. According to akka oduutti. According to the news. Akka odichaatti yoo ta'e boru ni roobaa jedha. Fakkeenya lammaffaan maal jedhaa? You did well according to your result. You did well according to your result. Akkaataa bu'aa keetitti, rizaaltiin bu'aadhaa miti, akkaataa bu'aa keetitti bareeda hojjette. You did well according to your result jedha. Kanaafiyyuu kanuma follow, like, share gochuun irraanfatina.